turrirraa bakka turrirraa kun hanqatuun biyya kanaafillee gaarii miti. Maaliif yeroo hundumaa qabsoo kana mataa rukutanii quucarsuudhaaf yeroo hundumaa sababaa barbaadanii socho'uu carraa kenneefi. Kuni yoo wayyaa'e wanni karaa keenya badii nuti goone yoo jiraate isa sana ticiccinee lakki bakka gareen sadaffaa jirutti malee haasofnee malee xumurannu jennee itti ciccinee waan gochuu hanqatuun keenya amma haalli kun dhalatuu keessatti tarii carraa kennuu keessatti waan gaabbinu ta'a. Gaariidha. Yeroo ammaa kana gamaa gamana dhaabbatanii waa walitti darbachuun hin jira. Ibsa gamaa gamana akkamas isinitti fakkaatetti dhaabbilee lachuu ibsa baasuun hin jira keessattuu yeroo ammaa kana. Kanarraa ka'uudhaan haalli keessatti Oromiyaa keessatti jiru garamitti kan deemu isinitti fakkaata? Garamitti deemuun yeroo darbeeyyuu ibseen waraanni hanga kanaa kun sochoofamee waraanni labsamuun garatti deeman nama yaaddeessa hunda keenyayyuu. Nuti as keessatti amma akkaataatti sochoonu keessatti bakka hunda yaaddootu natti dhaamamu na gaafatu. Lakkisaa nuti taa'es ta'uu baates nagaan hojjechuutti dhufne obboo dandeebinu obarbaadan nu haidhan obarbaadan tarkaanfii haa fudhatanii jenna malee guutummaa Oromiyaa keessatti yaaddootu jira. Sadarkaa lubbuu keenya dabalate sadarkaa deemsa kana dabalate kun immoo kan inni irraa ka'u uummati keenya deddeebisee Oromiyaa guutuu keessatti hiriira godhee gaafatee nageenyi kaboora'aa jiru daangaarraa ka Oromiyaatti bobbaafamu malee akka biraa isa keessa jiruun akka hiriirri tokkollee ka'ee gaaffiin tokkollee hin kaane. Nullee isaan gaaffii guddaa godhatanii deeman kana isa kana furmaatatti gochuudhaa fi abdii guddaadhaan socho'aati turre. Isa kana hunda momaatuu gatiitti kennuu hanqatuudhaan waraana mana guddaa kana humna xiqqaa hidhattee jirtu keessatti akkuma sila siin jedhe waraanni hidhatee jiru biyya kana keessatti qawwee ka qabu bakka garii 100,000 olitti faa kalakkaa'amutu jira. Odeessa gahaa qabna. Naannoon tokko humni waraanaa fi meeshaa waraanaa harkasaa jiru guddaa tuullaa naannoo tokkotu to'ata kana. Naannolee biraas humna guddaatu jira waan humni hidhatee jiru iyyuu. Karaa Somaaliyaa kan bobbaa as socho'aa jiru kun duuba isaa humni jiru guddaadha. Ka guyyuu nageenya uummataa booressaa jiru. Isa kana dhiifamee humna xiqqoo tokkoo fi uummata naannoo tokkoo qofaa irratti bobbaafamuun garamitti deemaan gaaffii Oromoo hundaati. Obbo Daawud, Kanatu gaaffiidha. Waraanni keessattuu gara dhiyaatti kan bobba'ee humna hidhatetu gara sana jira. Humni hidhate lama immoo biyya tokko keessatti jiraachuu hin danda'u kan jedhudha. Kanaaf amma gara dhumaatti jaarsummaan tokkos haa ta'u warri rakkina siyaasaa kana furmaata barbaadanii waraanni mootummaa gara kaampitti deebi'u. Obbo Daawud Ibsaasi waraana isaanii kan hidhatee jiru akka galuuf labsii haa godhanii haa dabarsanii yoo jedhanii gadi baatanii waraanni dhiyaa Oromiyaa keessatti hidhatee jiru kan immoo karaa sooshaal miidiyaatiin lakkii nuti qabsoodhaan hidhannootiin itti fufna jedhu sana gadi ba'anii obbo Daawud Ibsaa koottaa galaa kan jedhu labsii dabarsu. Sana irra deebite gaaffii kee gaaffii kana sila baanni goote kana waliin ka deemuu maaliifuu lubbuun kun hundi dhabamee waliin ka ilaalamu ta'a jechuudha. Ka ammati jette kanas lubbuun dhabame kunis waraanni kun hundis bobbaafamee maaliif duulli kun hundi ta'ee badiin ta'e kun hundi waliin ilaalamuu qaba. Gaariidha. Gara dhumaa irratti daqiiqaa 2 keessatti kan naaf fixxanii furmaanni rakkoo amma uumamee fi atokaaroo amma mul'ataa jiruuf sodaa namoonni baay'een qabaniif furmaanni waaraan maal inni jettu gabaabsitanii? Furmaati waaraan mootummaa harka jira. Mootummaa fi paartii mootummaa bulchaa harka. Akka biraa furmaata biraa kana akeekuu humnoota biraa fi akka dabsummaa Oromootti ni ulfaata maaliif waa hundi isaan harka jira.
nagaa buusuufis lolaa fi waan adda addaa akkama filatanitti babal'isanii itti fufuu, nama hidhuu, nama shororkeessuu, nama ajjeesuu, duula banuu harka isaanii jira. Isa kana dhiisanii biyyi kun ka keenya waliin dhufne, jijjiirama kun immoo ka ummataati. Ummata kanaaf kabajamuu qaba, kabajaa godhatuu qabanii. Darbee humnatti duulan kun qabsoo irra ture, waggaa dheeraa ka rakkataa ture jedhanii kabajaa yoo kennaniif akka amma jedhamaa jiru kanatti nutuu harka keenyaan qabnee ka itti isaanitti kennine Tigreetu keessa jira jedhanii ka komatani. Dhaqaatii gaafadhaa qoradhaa dhaalli Tigree tokko keessa yoo tureera ta'e akkasitti salphisanii akkasitti furmaati dhufaa isaantu harkaa qaba. Kanaaf furmaati isaan harka jira, isaanumatti iyyata keenya dabarsina. Fayyataa hedduu galatoomaa obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo istuudiyoo keenya Finfinneetti argamu dhuftanii ibsa waan nuu kennitaniif ammas irra deebi'een hedduu galatoomaa jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya turtii hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa wajjin goonee kanarraadha kanumaan goolabna. Gama biraatiin immoo hoggantoota yookiin bakka bu'oota ODP isaanis finnee yookiin affirree gaafiif deebii wajjiniin gochuudhaaf yaalii godhaa jirra. Yaalii keenyas itti fufna. Akkuma arganne yookiin milkoofne qabannee kan isinii dhiyaannu ta'a. Egaa sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti ani Dajanee Guutamaati. Nagaannoo tura. Kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu istuudiyoo keenya Finfinneetti argamurra ani Dajanee Guutamaati. Egaa har'as ammas haala yeroo Oromiyaa irratti sagantaa xiyyeeffatee qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'aammoo obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromooti. Obbo Daawud Ibsaa baga nagaan gara istuudiyoo keenyatti dhuftan. Baga jiraattan isinis. Gaariidha egaa obbo Daawud Ibsaa tibbana adda bilisummaa Oromoo isin hooggantanii fi ODP gidduutti ibsi wal balaaleffannaa fakkaatu tokko bahaati jira. Maddi wal dhibdee kanaan maalin? Karaa keenya ibsa ODP balaaleffatu hin baafne. Ka baafne walumaa galaa mootummaa Itoophiyaa wajjin walta'insa goonee dhufne. Walta'insa kana keessatti waan daddaaqame ilaaluun ibsa baafne irra walumaa galaa mootummaa Itoophiyaa amma ilaala. Mootummaa wajjin wal taane. Haa ta'uti akkuma jette sana ODP'n deddeebisee ibsa baasan irratti kun guddoo nu gaddisiiseera. ODP'n paartiidha. Ibsa irratti baasuun irra hin turre. Ka hojjetaa jirruu fi ka haasaa jirru mootummaa waliini. Rakkinni mootummaa waliini walta'insa goone sana akka laayyootti fudhatan. Silaa gaafatamni itti dhagahamee dhimmi adda bilisummaa Oromoo fi isaan gidduu walta'insi ta'e dhimma uummata Oromoo ilaalu, dhimma dargaggoota ilaalu, dhimma waraana bilisummaa Oromoo ilaalu, walumaa galaa dhimma saba kanaa waggaa 27 qabsoo godhee ilaaluudha. Akka kanatti fudhachuu dhiisaniiti waanuma shofshofiidhaan gaafatamni akkatti dhagahamutti walta'insa sanarra hojii irratti hiikuu irratti hanqina jiruudha akeekne nuti. Daddaaqamiinsa jiru kanarratti bifa gaafatamni itti dhagahamuun hojiitti hiikuu hanqachuu. Isa kanaadhaa ibsuu yaalle kana karaa keenya isaan immoo garaa nu balaaleffatu nurratti komii tarrisuutti seenani ODP'n maaliif kana keessa seenanii nuun galu. Mee obbo Daawud Ibsaa
walta'iin gara manaanis walta'iinsa jedhu gara keessaniinis walta'iinsa jedhu mee walta'iinsumti sanii maalinni sana sirriitti daawwattoota keenyaaf ibsuu dandeessu walta'iinsi jalqabaa suni maalinni? Walta'iinsa kana egaa ka baay'ee nama gaddisiisu walta'iinsa wal amantaa maangoone wal amantaadhaan akka hin taanee fi walta'iinsa sirna akka ta'u bakka gareen sadaffaa jirutti dhimmi kun dhimma kanaan duras walta'iinsa mootummaa EPRDF waliin 91 seennee suni cabuurraatii dhiiga dhangala'ee waggaa 27 yaadannee nuti kana xumuratti gochuudhaaf bakka garee sadaffaan jiru. Gareen sadaffaan kun illee walta'iinsi kun hojiirra ooluu keessatti qooda akka fudhatuuf deddeebisnee gaafanne. Isa kana jalaa miliqanii didanii. Erga dhufanii immoo tole jennee nuti waluma amantaadhaan walta'iinsa irra geenyeerra. Karaa mootummaa akka dhufe karaa mootummaa Itoophiyaa ka jennuu fi jalqaba nuti ka wal arginee Dr. Abiy wajjinidha Eertiraatti. Wal arginee walitti kakaafne. Sardamarra waan jiraniif qabxiilee madha walitti kakaafne. Walitti kakaafne keessaa tokko lolli sababa lola adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti dhalchantu jiranii.